namoota sooma keessa nyaachuun isaanii fayyamamu namoota 5 isinii lakkaa. Viidiyoo tana qalbiin dhageeffadhuuti sheer godhi obboleessa keetii namni irraa fayyadamuu mala waan ta'eef. Tokkoffaa nama imala deeme. Namni tokko sooma keessa imala yoo deeme filannoon 2 qaba. Tokko sooma san yoo barbaade itti fufee soomuu danda'a. Filannoon lammaffaa sooma san dhiisee nyaachuu danda'a. Namni tokko imala keessa deemee yoo nyaate yeroo biyyatti deebi'eerraa sooma hafte soomee haga nyaate san qadaa baasa. Lammaffaa nama dhukkubsataa dhibee jabduu waliin soomuun itti ulfaatu hin nyaata yeroo fayyarraa yoo sooma dhaqqabate soomee haga nyaate san eega fayyarraa qadaa baasa. Namni sadaffaan dubartii dhiinni aadaa yookaan dhiinni heeydi itti dhufe yeroo inni itti dhuferraa cabsitee nyaatti. Yeroo dhiinni irraa dhaabate qulqulleeffattee salaatuu fi soomuu eegalti. Haga nyaatte san qadaa baasti. Afraffaa dubartiin takka deettee dhiiga dahumsaa keessa yoo jiraatte ni nyaatti. Yeroo dhiigni dahumsaa irraa dhaabaterraa qulqulleeffattee salaatuu fi soomuu eegalti yoo sooma dhaqqabatte. Yoo sooma hin dhaqqabatin haga nyaatte san qadaa baasti. Shanaffaa manguddoo umriin isaa achi fagaate akka malee ni nyaata. Guyyaarraa miskiina tokko nyaachisuutu isarra jira haga soomni dhumatutti. Jahaffaa fi torbaffaan dubartii ulfa qabduu fi dubartii harma hoosistu. Jahaffaa fi torbaffaa kana irraa haasa'uun barbaadu culamaa'iidhaaf dhiisaa culamaa'iirraa seeraan adda baafadha. Assalaamu alaikum.